Guyyaan har'aa hagayya 28 bara 2016 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo murtii seena qabeessa mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajila uummataa fooyyessuu fi danqaawwan kanaan dura ture maqsuuf hojiirra oolchee hundeeffama gurmaa'insa gandaa irratti waan fuulleffanne isin biraan geenyaam qamaa fi qalbiin nu faana turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Tajaajila siyaasaa dhaqqabamaa fi haqa qabeessa ta'e uummanni idduma jirutti akka argatuu fi hanqinoota gama kanaan jiru hundirraa maqsuuf labsii mootummaa naannoo Oromiyaa kan bu'uureffate godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsootti gandoonni 4 gurmaa'insa haaraa kanaan hundeeffamee jira. Sirna gurmaa'insa haaraa hundeeffama sadarkaa gandootaa kana sababeeffachuun sagantaan badhaasaa fi beekamtii kan kenname yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoowwan garaagaraa gaggeessuun danqaawwan kenna tajaajila uummataa maqsuuf murteewwan garaagaraa kennaa turuu yaadachiisuudhaan uummanni qe'ee ofitti baasii fi qisaasama yeroo tokko malee qaamota barnoota ogummaa fi naamusa olaanaa qabaniin tajaajila siyaasaa akka argataniif murteen hundeeffama gurmaa'insa gandaa kun seena qabeessa jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo Obbo Ahmad Xaahir. Murtiin shaggar isa guddaa dhiinni uummata Oromoodhaa kan itti dhangala'e waanjoo. Ishiin sun ammoo maalii kan joosan murtoowwan san keessatti fuulduratti waan argaa deemu ta'a. Amma immoo murtiiwwan lammaffaarratti akka naannoo keenyatti kutaa keessaa isii lama. Sadaffaan murtii gurmaa'insa ijaarsa gurmaa'insa addaadhaa kan amma gabbu'e kana jechuudha. Heera mootummaatiin deeggaramee heera mootummaa jiddu goleessaa diiseentiraal kan joosan amma mootummaan keenya ta'uun hubatamuun isa kana jechuudha. Namni qe'ee barate maatii miila qullaa deemtee barsiisaa ture gadi bu'ee tajaajiluu qaba. Waraqaa digiriin qaba maastariin qaba jedhee achi ol kaa'ee osoo hin ta'in uummatatti gad aanee bakka ifaan jiru ifaa wajjin ibsatee bakka ifaan hin jirre dukkana waliin bulee rakkoo isaa dhandhamee uummata. Sirna kanarrattis tarsiimoo fi imaammata mootummaa fi paartiin baasoo hojiirra oolchuun bu'aaf bayii hunda dandamate roobaa fi caama osoo hin jedhin nageenyaa fi misoomni akka jiraatuuf qaamoleen kanaan dura gandicha tajaajilaa turtan kabajaa fi ulfina guddaatu isiniif mala jechuun isin yuuba waan ta'eef hooggansa waliin ta'uun boqonnaa haaraa kanattis tajaajila isinirraa eegamu baachuu qabdu jedhan. Labsiin yuubaa keessatti maal jedha? Mana mariitiif gabaasa dhaleessaa jedha. Hojii hojjetan hundi ilaalaa jedha. Ni xiinxalaa jedha. Yaada itti kennaa jedha. Kana jechuun duuba teessee hooggansa jiru kana hoogganuu jechuudha. Karaa sirriitti deebisuu jechuudha. Gandi keenya rakkoo kana qaba jedhee himuudha jechuudha. Kanaaf namoonni asitti nu amantan hooggansaan alatti amantan hundi keessan yuuba, hundi keessan kantiibaadha, hundi keessan magaalaa keenya hooggansaa jechuudha. Kanaaf isin hayyuudha. Nuti isin dura jirraan uleen isin harka jirti nu dura deemuun teessan qabdi jechuudha. Nuti ammoo isin jala hiriirree fedhii uummataa deebisuudhaaf dirqama keenya waan ta'eef isa kanaaf baga gammadanii baga guyyaa kana geessanii baga ulfaamee jechuudha. Humni guddaan kan sadarkaa gandaati. Bu'uurri mootummaa cimaa gandarraa eegala waan ta'eef sirna jabaa sadarkaa gandaa irratti hundeessuun uummanni dhiyootti tajaajila barbaadu akka argatuu fi misoomni saffisaan akka uumamu waan godhuuf murtiin hundeeffama gurmaa'insa gandaa kunis kanuma kan bu'uureffatedha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina bulchiinsa magaalaa Galamsoo Obbo Salamaa'uun Galaan. Mootummaa jabaa sadarkaa addaatti ijaaruudhaaf immoo ulaagaalee taa'etu jira. Kunis heera mootummaa wajjin wal qabata. Dur yoo qabeettan ta'e mindaan kan kafalamu federaala irraa ture yoo abbootiin as keessa hirtanii beektanii warri hundeeffamtan zamana dargii fa'aa keessa idaanee eega dargii kufee booda mootummaan aangoo qoqqoodi naannoodha. Badhaadhina maatii milkeessuu keessatti mootummaa cimaa fi paartii cimaa uumuun barbaachisaadha. Kun immoo gandarraa eegala waan ta'eef namoonni har'a filatamtanii gurmaa'insa kanaan gara hooggansatti dhuftan amaanaa kana galmaan gahuu keessatti shoorri keessan olaanaadha jechuudhaan muudamtoota kan ifoomsan itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalattii Obbo Mahammad Abdooti. Seenuma keessattuu paartii badhaadhina maatii milkeessuuf mootummaa cimaa fi paartii cimaa na barbaachisaa jechaa ture. Isuma san mirkaneessuuf oduu seera mootummaa hin faalleessin akkaatuma seera mootummaatiin kan mirkanaa'e waan ta'eef namoonni filannoo kunis namoota sirna kana ni ceessa jedhanii kanaaf sirna keenya warra hundeessan jennee isaan
Magaalattis gandoonni 4 gurmaa'insa haaraa kanaan kan hundaa'an yoo ta'u seektaroota 6 kan of jalatti qabatu bulchaa, itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa damee dinagdee, itti gaafatamaa paartii yookiin gorsaa, itti gaafatamaa bu'uuraalee misooma uummataa, itti gaafatamaa dhimmoota hawaasummaa fi itti gaafatamaa nagaa fi milishaa seektaroota 6 sadarkaa gandootatti hundeeffamanidha. Hooggansi haaraan kunis bakka koree qindeessaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti iddoowwan muudamanitti yeroo argaman hawaasa gandichaa fi hooggansa duraanitiin simannaan ho'aan taasifameefii jira. Hooggansi gitoota hojii garaagaraa irratti muudaman kunneen namoota kanaan dura muuxannoowwan akkasumatti illee beekumsaa fi kaka'umsa hojii olaanaa qaban yoo ta'u akkuma mootummaan kallattii kaa'een bu'uurri cimaa fi humni guddaan sadarkaa gandarraa waan jiruuf uummata ofii itti dhiyeenyaan tajaajiluuf gaaffiiwwan yeroo dheeraaf uummanni kaasaa turan mootummaan naannichaa yeroo ammaa deebii itti kenneera. Mootummaan naannoodhaa hundaa'ee ganda isatti seektara hundeessee tajaajila uummataa saffisaadhaaf lafa kaa'atee arra gara keessan dhufee jira. Kanaaf murtoowwan mootummaan naannoo Oromiyaa murteesse keessaa gurguddaan sadeen tokko mootummaa gandatti gadi buusee dhaabuu, bulchaa dhaabuu, nageenya dhaabuu, tajaajila saffinaan argatuudhaaf roorroo uummanni keenya dhangala'aa, dhiigni isaanii, lafeen isaanii bakka hedduutti burkutoo san arra irra geenyee jirraa jechuudha. Arra xiqqoo isinitti fakkaatuu dandeesse. Boru ammoo bu'aa ishiidhaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Maaliif isin kana jaa kalee waajjirri mootummaadhaa aanarratti waajjira 5 banamaa ture. Arra waajjira 37 sanirraa ammoo gara araddatti amma qoodamee waajjira 13 qofaat aanarratti hafe. Waajjirri uummata tajaajilaa kan jedhamu san ni tajaajilaa jedhamee itti amaname san gara araddatti gabbuusee jira. Araddarratti maaltu hundaa'edha amma? Maal nu hundeessan? Bulchaan as jira, itti aanaan bulchaa as jira, faayinaansiin as jira, nageenya jira, hawaasummaan as jira. Everyone hundi jechuudha. Isin bira galee jira. Amma gaa dubbiin Oromoodhaan kadhachuu ni beeka. Fudhachuu beeyna dham. Waggaa dheeraa kadhataa ture. Waggaa dheeraa waywaataa ture. Waggaa dheeraa boo'aa ture. Amma boo'ee keenya san imimmaan keenya san ifirraa xaraynee tajaajila fagootti baasii garaagaraa baasaa ture. Kan namni nuti fuulan beeyne nu nyaataa ture san qe'ee keenyatti aantummaadhaan uummata tajaajiluudhaaf isin bira dhufnee jira. Manni bu'uurri isaa hin cimin salphaatti diigamuu kan danda'uu fi egeres waan hin qabneef mootummaan gaafii uummata irra dhaabbatee gurmaa'insa cimaa sadarkaa gandaa kan akka hundeesses ibsame. Hundeen wanni hundee jalatti hin jabaatin gubbaa kanarratti jabaatuu hin danda'u. Mana jabaa ijaaruudhaaf bu'uura isaa tolchuudha. Bu'uurri isaa kuni qaceellotti simintoodhaan feerroodhaan yoo hin hidhin gubbatti yoo tuulaa deemte salphumatti roobaan qilleensaan wayiin miidhamee kufuu danda'a. Kanarraa kaanee mootummaan gaafii uummataarra dhaabbatee hundee jabaa ijaaruun bu'uura jabeessuun barbaachisaadha waan jedhamee itti amanameef hundee jabeessuun murteessaa ta'e. Kanaaf maaltu godhame? Namoota barataniin digirii qabaniin ijoolluma teessaniin akka hojiin mootummaa hojjetamuuf garsi. Gandoota afran gurmaa'insa kanaan hundeeffaman keessaa gandi daadhii galaan tokko yoo ta'u hooggansi gandichatti muudamanis tokkoon isaaniitiin uummataaf ibsamuudhaan wal barnoonni godhameera. Irraa furuu ni danda'a hojii siyaasaa, hojii olaantummaa yaadama paartii keenyaa lafa qabsiisuu ni danda'a jenneet isa saniif muudama kennine isa kanas qeebalaayin siniin jedha. Inni itti aanu itti aanaa bulchaa duraan bulchaa ta'uudhaan araddaa kana kan isin tajaajilaa ture ilma keessan xiqqaa yeroo garaagaraatis iddoo garaagaraa deemee isin hojjechaa ture asii hanga hawwii guddinaa deemaniitis tajaajilaa turan bulchaa turan muuxannoo hojii dandeettii obsa qabeessummaadhaan kan beekamu itti aanaa bulchaa kan siniifinne kanuma duraan bulchaa ta'ee jiru obbo Nuuree hunoo mirkaneessineefii jirra. Obbo Jaabir jedhama. Jaabir illee ni beektanii. Hoogganaa seektara garaagaraa aanaa Habroo irratti seektara daldalaa seektara kaanis bulchaa ture. Aanaa keessatti yeroo bulchu keessatti naamusa olaanaa nama qabu.
Magaalaanis ni barbaanna jechuun gara magaalaatti fudhannee hojii nageenyaa sadarkaa magaalaatti akka hoogganuuf as fidannee dhaabbii jalatti hojii magaalaa nageenya hoogganaatii ture achitti hojjechaatii ture. Inni kunis hojii nageenyaa caasaa nageenyaa araddaa daadhii galaan qindeessee hojii nageenyaa sirriitti hoogganuu danda'a jenneet muudama obbo Jaabiriif kennine. Inni itti aanu Injiinar Waziir, Injiinara Mahandisa Tuujiidha. Injiinar Tuujii Waziiri Mahandisa ogummaa olaanaa qabu sadarkaa magaalaatti agartanii jirtanii. Ogummaa lama eega magaalaan teenya magaalaan Galamsoo magaalaa fakkaattee jiddurraa karaa alaatitti misoomsaan deemna jenneet ogeeyyii tana qabannee nuti warra siyaasaati, kantiibaanis warra siyaasaati, ogeeyyii tanaan hojii kana hojjanne. Hammana jidduu tanatti sochii goone. Amma immoo jijjiiramni dhufeet aradduma irratti jijjiiramni kuni araddatti hojii misoomaa kun lafa qabatuu qaba jechuun itti amanamee ogeeyyii keessaa fuunee ogeeyyii qabnu jabaa injiinara jabaa qabnu keessaa fuunee hojiin kun daandii barbaada, daandiin kun horii barbaada, daandii barbaada, hawaasni kun babal'ina daandii barbaada, daandii guddatti bahuu barbaada, gandaaf gandatti walitti wal qabsiisuudhaafis ogeessa barbaada. Ogeessa akkanaa kun eenyu jennee cicciniinnee ogeessa kudha wayii qabnu keessaa obbo Tuujii Waziir muudama kenneefi jirraasitti. Egaa sektarri tokko kanaaf sektara hawaasummaati. Sektarri hawaasummaa kun waa'ee hawaasummaa, rakkoo hawaasummaa, barnoota, fayyaa, dhimma dubartii, dargaggoof ispoortii, hojiilee hawaasummaa wal jala hammatu kana sektarri kunis nama barbaada. Obbo Toofiq hoogganaa yookiin hojjetaa adda duree magaalaan qabdu keessaa tokko. Waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa keessa dalagaa. Achi keessatti osoo dalagutti jiru hojjettoota jabjabaa keessaa immoo waajjirri kantiibaa laaleet if jalatti fudhatee kantiibaaf karooraaf sagantaa ta'ee waajjira kantiibaa keessa hojjechaatii ture. Achi keessattis hojii naamusa olaanaa qabu. Hojii amalli isaa naamusa olaanaa qabu. Hojii isaatiinis tattaaffii fi kaka'umsa addaa qabu. Karoorsuu irratti, hojiitti hiikuu irratti, hordoffii irratti nama jabaa jedhamu hojjetaa adda duree qabnu keessa isa tokko waan ta'eef isas itti gaafatamaa hawaasummaa goonee muunnee gamana isin erginee jirra. Gabaabaa carraa kenninee fi bulchaan haasawaa gabaabaa isiniif godhaa. Hundeeffama sirna gurmaa'insa haaraa kanaanis akka magaalaa Galamsootti gandoonni afran hundeeffaman bulchiinsa ganda Sheek Umar Aliyyee, bulchiinsa ganda Hundee Bakkalchaa, bulchiinsa ganda Caffee Loodee fi bulchiinsa ganda Daadhii Galaanii. Kabajamoo daawwattoota keenya sagantaan odeeffannoo dhimma gurmaa'insa hundeeffama sadarkaa gandaa irratti xiyyeeffachuun isin biraan geenye kanumaan goolabnee jirra. Sagantaa keenya birootiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.